raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 Wiixata, Roobii fi Sambata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetrebandii 16 yookiin kiiloherzii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo. Kun qophii keenya Roobii reediyoo sagalee Oromoorraa yeroo kana isiniif darbu. Qophiilee keenya beeksisuun kanan isin wajjiniin turu Anayyaantu Dameeti. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii mala jireenyaati. Muuziqaa torbees ni qabna. Hanga qophiin keenya xumuramutti akka nu wajjiniin turtan isiniin affeera. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka mooltan oduu sa'aatii kanaaf qabnu sin dhageessisaa naabasaa waaq jiraati. Walga'iin koree gidduu OPDO guyyaa har'aarraa jalqabee magaalaa Adaamaatti guyyaa 3 gaggeeffama. Walga'ii kana booddee OPDO keessaa namoota ilaalcha Oromummaa qaban sacha'uun akka itti fufus oduun nu ga'e hubachiiseera. Waggoota 25 darbanis OPDO'n akka jaarmiyaatti kan of danda'e otoo hin taane akka meeshaatti TPLF gargaaruuf akka uumametti qeeqamaa jiraachuunsaa beekamaadha. Kun kanaan otoo jiru Hayilamaariyaam Dassaaleny dargaggoota Ihaadig jalatti ijaaraman magaalaa Finfinnee keessatti guyyaa har'aa dubbise. Kaayyoo walga'ii kanaa Ihaadig jabaachaa kan jiru fakkeessanii uummatatti dhiyaachuu akka ta'e keessa beektonni himaniiru. Yeroorraa gara yerootti fedhiin uummataa waan dabaleef dinagdee guddatee walgituu hin dandeenye kan jedha Hayilamaariyaam yeroo ammaa kanattis Addawaayeen of haaromsee rakkoo kana hiikuuf jira jedheera. Haa ta'utii xiinxaltoonni akka jedhanitti biyyattii keessatti rakkoon siyaasaa akka malee guddatee kan dinagdee caala walxaxaa dhufuusaa hubachiisan. Addawaayis ta'e mootummaan biyyattii rakkoo siyaasaa kana hiikuu waan hin dandeenyeef yeroo ammaa kana bakka adda addaatti dabaree dhodhaa akka jiru himameera. Gama biraatiin kontiroobaandistoonni eenyummaan isaanii hin beekamne sadarkaa adda addaatti of ijaaruudhaan dinagdee biyyaa irratti dhiibbaa geessisaa akka jiran abbaan taayitaa gumuruukii beeksise. Abbaan taayitaa gumuruukii Itoophiyaa dhiyoo kana paarlaamaa biyyattiif ibsa akka kennetti yeroo ammaa kana kontiroobaandistoonni magaazana of danda'u ijaarratanii sadarkaa adda addaatti galii mootummaan argatu dhabsiisaa jiru. Haa ta'utii miseensonni paarlaamaa eenyummaan kontiroobaandistoota kana adda ba'e akka himamu kan gaafatan yoo ta'u abbaan taayitaa kun garuu haala kana ammatti ibsuu hin barbaanne jedheera. Ragaan jiru akka ibsutti waggaa walakkaa keessatti meeshaan birrii miliyoona 300 ol ta'u otoo biyya keessaa ba'uuf jedhu kan qabame yoo ta'u kan birrii miliyoona 100 baasu immoo otoo biyya keessa galuuf jedhu kan qabame akka ta'e beekameera. Kontiroobaandistoonni eenyummaan isaanii hin beekamne kun garuu uummatallee qeerraa buqqisaa akka jiran kan beekamu. Sababa kanaanis uummanni Oromoo miliyoona walakkaadhaa ol ta'an qeef qabeenya isaaniirraa buqqaanii rakkina amaaf saaxilamanii akka jiran beekamaadha. Gama kaaniin Finfinnee dabalatee Itoophiyaa keessatti tajaajilli intarneetii rakkisaa ta'aa dhufuun himame. Jiraattonni magaalaa Finfinneef Adaamaa gabaasaa keenyaaf akka himanitti tajaajilli daataa moobaayilii waan addaan ciccituuf dhiibbaa guddaa geessisaa jira. Sababa rakkina intarneetii kanaafis hojii daldalaa, hojiin barnootaa fi hawaasummaa hedduun harkifataa jira. Dhiibbaan kun guddina dinagdeellee miidhaa akka jiru jiraattonni himaniiru. Jiraata magaalaa Adaamaa kan ta'e Sooressaa Tolaa akka gabaasaa keenyaaf himetti yeroo hedduu sababa daataa moobaayiliin addaan ciccituun odeeffannoo gahaa argachuu hin dandeenye. Dhiibbaan rakkoo intarneetii kun biyya keessatti kan daanga'e otoo hin taane namoonni firri isaanii biyya alaa jiranis wal qunnamuu fi odeeffannoo argachuudhaaf rakkataa akka jiran beekameera. Itoophiyaan biyya sarara intarneetii dhiphisuun wal qunnamtiif hariiroo uummataa daangessitu ta'uun qeeqamaa akka jirtu beekamaadha. Godina Wallaggaa Ba'aa aanaa Diggaatti balaa konkolaataa kaleessa mudatee lubbuun namoota 4 darbe. Balaan konkolaataa geejjiba uummataa kun kaleessa waaree booda sa'aatii 3 Roobii irratti dhaqqabe. Balaa kanaan kanneen du'an arfan malee namoonni 35 irras miidhaan guddaa qaqqabeera. Isaan keessaa 16 immoo miidhaa salphaa akka isaan mudate beekameera. Konkolaatichi Finfinneerraa gara Qeellam Wallaggaa Caanqaatti imalaa osoo jiru godina Wallaggaa Ba'aa aanaa Diggaatti akka garagare beekameera. Oromiyaa keessatti rakkina karaa irraa kan ka'e balaa konkolaataa mudataa jiru lubbuun namoota hedduu yeroorraa gara yerootti darbaa akka jiru beekamaadha. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp mannidhaa loltummaa Guantanamo Bay akka cufamu ajajan.
BBC'n akka gabaasetti ajajni ammaa kun murtii kanaan dura pirezidaantiin biyyattii Barack Obama mana hidhicha cufuudhaaf dabarsanii turan kan jijjiiru. Manni hidhaa Kuubaa keessatti argamu kun balaa shororkeessummaa fulbaana bara 2011 keessa Ameerikaa keessatti dhaqqabeen booda tajaajilarraa akka jiru beekamaadha. Yeroo ammaas hidhamtoonni 41 mana hidhaa kana keessatti argamu. Bara bulchiinsa Obaamaa hidhamtoonni 100 lakkaa'aman gara manneen hidhaa biyyoota adda addaatti dabarfamanii turan. Trump garuu manni hidhichaa akka hin cufamnee fi diinonni Ameerikaa yeroo kamuu akka keessatti hidhaman ajajaniiru. Pirezidaantichi haasaa kaleessa taasisaniin shororkeessitoonni nuuf yakkamtoota qofaa miti diinota biyya keenyaati malee jedhan. Hidhamtoonni gara Guantanamo Bay jalqabaaf kan ergaman bara 2002 keessa ta'uun kan yaadatamu. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kan qophii keenya fi waliin nagaan nu tura. Amma immoo qophiin kan wallee torbeeti. Ittaansee sagantaan keenya idilee mala jireenyaatu dhiyaata. Amma gara walleettan isin dabarsa. Gabaabaa godhaa galootu barruulaan ongeda angaraan koo madaa galootu maafmakaan koo bada Finfinneen haaromtee magaalee nagaa jijjiirrate maafmakaa fiigatu yaa galootu garaan nagoo bade eenyu laata kan akka keenyatti hojjete eenyu laata kan mirgasaa uumaaf laate eenyu laata kan akka keenyatti hojjete eenyu laata kan mirgasaa Maflati Shawaa keessa kan nuti hin saamamne kamilata kan nurraa hin fuudhamne utuu jiru jiraan hin jirre taane. Alagaadhaan alamne afaan keenya alagaadhaan alamne biyya keenya alagaadhaan alamne mirga keenya alagaadhaan alamne alagaadhaan alamne alagaadhaan alamne. Gamsati kotu ya galootu shinshinin siibita na waliin karsobaatee galootu birbirsa guruu baruu kurmaatiin baanee magaalee baddaa'ee jarsaa deemna chaffeetu lama ollee gammeetu chaffee aannanii fuuna jaljaledhaan daalatti itti kaarina qabbannaadhaan daalatti itti kaarina jaljaledhaan daalatti itti kaarina qabbannaadhaan daalatti itti kaarina. Bangara, si joda muame, kampan mati, tidak pola fame. Tulu heto dimtu ya kaloko, ora Finfinnee bane, karaa darbine kaloko, tulu kurma terefane, urufa dopin bane megale, chafe arara dagna. Lila dure bane dambeetu Finfinnee gaddaawwan seenaa keenya dhalootatti labsina shoora keenya hundeessaatti buqqifna seenaa keenya dhalootatti
labsinaa shoora diinaa hundee isaatti buqqifna. Kun qophii mala jireenyaati. Qophiin mala jireenyaa torbaanii guyyaa tokko isin dhiyaata. Kaayoon qophii kana uummanni Oromoo beekumsa, ogummaa fi muuxannoo isaan barbaachisu argatanii akka murtee qajeelaa fudhachuu danda'an hunneessu. Waldhabbiin maali? Burqaan isaa yookiin ammoo waldhabbiin kun eessaa dhufa? Maaltu waldhabbii fida? Ka jedhu laallee turre. Adda ammoo waldhabbiin kuni maal fida? Waldhabbiin waan gaarii illee fidaa, waan hamaa illee fidaa jechuudha. Waldhabbiin waan gaarii inni fidu keessaa tokko rakkoon jirtu akka namni martuu argu gooti. Maaliif namuu rakkoo tana qara baatee olii gadi hin deema. Yeroo waldhabbiin dhalatu namni martuu yookiin akka dubbatu yookiin ammoo amala wayii akka mul'isu waan gootuuf rakkoon sun waliin bu'iinsi sun waan godhuuf rakkoon sun akka raasaa baatu godhaa jechuudha. Amma walitti bu'iinsa mootummoota Abashaa ka waggaa 140 kana waggaa 3 darbe kana akka namni Oromoo alagaan addunyaan namuu akka argu godhee jechuudha. Rakkoon uummanni Oromoo ofii bulchuu qabeenya ofiirratti abbaa ta'uu aadaa ofiitiin boonanii afaan ofiitiin fayyadamiiti rakkoo waggaa 3 kanaati miti. Rakkoo waggaa 140ti. Garuu qeerraa buqqisuu waan adda addaa yeroo godhanii wanni jedhan rakkoon jirtu sun walitti bu'iinsi jirtu suni ka yaadaa raasaa baatee akka namuu argu godhamee jechuudha. Ka biraa wanti gaariin walitti bu'iinsi fidu akka yaanni adda addaa jiru tokko raasaa ba'ee akka inni mul'atu godhaa jechuudha. Adaata akkana yaadda, an bee akkana yaada. Ati bee adaa Oromoo bilisummaa barbaadda, ati waa akkanaa barbaadda. Adaati nama akkanaati, nama akkanaati jetteeti wanti akka sii ifu godhaa jechuudha. Walitti bu'iinsi wanti inni godhu akka wanti ifa ta'u godhaa jechuudha. Maaliif yeroo garii nama qara yookiin jabaa seetee yookiin ammoo laafaa seetee yookiin wallaalaa yookiin beekaa jettee mataa hanga keessa qabdu tokkotu yeroo inni dubbatu yeroo namni inni namaa walitti bu'u ifa sii ta'aa jechuudha. Nama san akka qara mataa qabdutti yookiin ammoo biyya takka yookiin ammoo mootummaa tokko akka qara mataa qabdu dhiifteeti akka argite kanatti akka ati mataa qabaattu si gargaaraa jechuudha. Walitti bu'iinsi. Walitti bu'iinsi wanti inni si gargaaru hamilee si hora. Hamilee si horeeti xiiqii qabattee akka ati waa gootu godha. Egaa akkana naan jaajaata akkana godha akkana ta'ee horma akkanatti hin jiraadhu akkana na tuffatanii akkana nama kiyya ajjeesanii akkana nu hidhanii akkana nu goorraanii maalii ta'anii jettee humna qara qabdu san ka qara itti fayyadamaa hin jirre sani waan kana kaaftee motora isaa kaafteeti akka ati sochootu namallee sochooftu si gargaaraa jechuudha walitti bu'iinsi. Ka biraa wanti inni gaariin godhu walitti bu'iinsini akka atini karaa biraa furmaataati barbaaddu si gargaara. Ammaaltu balii waliin na waccisiise yoo jalaa cadhise hoo. An akkana godhuu irra akkana godhe hoo. Hojii akkana hojjechuu irra hojii akkasii hojjedhe hoo. Qabsoo karaa akkanaa dhiisee karaa akkanaa godhe hoo. Jetteeti akka ati yaaddu si gargaara walitti bu'iinsi. Ka biraa wanti inni godhu amala namaa yeroo walitti bu'u namni amalli isaa akkam akka ta'e si barsiisa. Yookiin ammoo namni gariin yeroo namaa wal dhabu yookiin ammoo namaa walitti bu'u nama dubbisuu dida. Namni gariin ammoo nama tuma. Namni gariin nama rabsa. Namni gariin nama hamata. Namni gariin nama jalaa dhokata. Namni gariin sirnya walitti godhachuu dida. Maaliif amalli isaa yoo rakkoon isa mudate amala akkamii akka namni tokko mul'isu yookaan ammoo hawaasni tokko mul'isu agarsiisaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf yoo argite Oromoon yoo nama isaa jalaa ajjeesan yoo nama isaa jalaa hidhan akkam akka inni ta'u mootummaa Itoophiyaa baratee jechuudha. Yoo waan san deebee arguu barbaade malee waan san lamuurra hin deebi'u jechuudha. Walitti bu'iinsiin akkuma waan gaarii fidu waan hamaallee fida. Waan hamaa inni fidu keessaa tokko akka namni qara waliin dalagu walitti siqee waliin dalagu akka waliin hin dalanne godhaa jechuudha. Maaliif yeroo walitti buutu wal miitaa wal madeessitaa wal dhukkubsitaa akka qara namni yaadirraa akka inni biraa akka yaadu goota. Kanaafuu walitti dalaguun
faayidaa akka hin qabne tokkotti ilaalcha akkasii akka namni qabaatu waan godhuuf jecha waliin dalaguun kun akka diqqaatu akka inni gabbu'u godhaa jechuudha. Kabiraa rakkoo inni fidu akka namni walii amanne dhowwa. Maaliif qaraa si amanee akkas ta'ee akkana gootee namni bakka si hanqataa jechuudha. Maaliif bakka si hanqachuu yookaan immoo bakka ati keetti san si hanqachuu irraa qaraa walii bu'insi sun dhufe. Kanaaf ammallee bakka duraa naan guuttu jechuudha. Akkuma kun amma namni dhaaba siyaasaa kanneenitti jiraame horii kennaneerraa akkana jenneerraa nama itti fixanneerraa maali akkana gooneerraa kanaafuu ammaan booda isin amannuu wanti jedhamu kun bakki inni irraa dhufu hammeenna dhaaba siyaasaa kanneen utuu hin taane bakka isaan qara kaayanirraa mataa ofii keessa kaaniiran san yookaan immoo bakka isaan waadaa galanii hanqatan sanirraa kaka'e walitti ammaan booda isin amannuutti deemaa jechuu namni. Waliin bu'iinsi rakkoon biraa hamileen tante akka tuqamtu yookaan immoo hamilee kan kee akka gaddeemtu godhaa jechuu waan san irratti. Yoo waan qara daladdu sani yeroo waliin buutu akka ati hedoo kan kee gabbuusa jechuudha. Waan atamma hin ta'a hin milkaa'e akkana ta'a ati jetteeti hamilee ati gootu sani waliin bu'iinsi suni gad xiqqeessaa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo fudhatte si'ii waan mara itti fixatee maatiin kan kee itti dhumatee rakkoo adda addaa seentee waan mara dhiiftee waan tokko si'ii daladduu saba kana namni gariin ka'eeti ati hattuu ati akkasiiti ati maali jedha nama gariin. Namni gariin itti dhagama. Namni gariin kun sirii maamila kiyya gaarii kanneen bilisa baasuufuu qabsaa'aa jedhee kolfee bira darbuu hin danda'a. Maaliif nama akkanaa waan jiruuf gamma bilisa ba'uu dhabnee fa'aatti fudhata namni gariin. Kun ammoo attamitti anaa isaa akkana rakkadhuu sababa isaa qeenxiyya baddee warri kiyya dhumatee maalii ta'ee akkamitti namoonni akkana ta'anii eega isaan akkana ta'an taate ani isaan bilisa baasuuf isaaniifuu jedhee akkana hojjedha. Hawaasa ta'uu danda'a, masgiida ta'uu danda'a, cherchii ta'uu danda'a, maatii ta'uu danda'a. Hamileen isaa tuqamteeti waan qara hojjetu sani akka inni diqqeensu yookaan immoo namni sun akka waan san dhiisu gootii jechuudha. Waliin bu'iinsi. Kun rakkoon waliin bu'iinsarraa dhufu tokko hafuura jaallummaa siyaasaa keessatti amma jaala waliin jaalamne hafuura jaallummaa timi spirit waan jedhan kana waa waloo ati kiyyaa ani kan keetii biyyi kennaa waraanni kennaa dhaabni kennaa uummanni Oromoo kennaa afaan kennaa Oromoo martuu kennaa rakkoo Oromoo martuu kennaa jettee waan hafuura akkasiiti ati deemtu kana namni yeroo garii ka'eeti ati akkasiiti ati warra akkasiiti ati maali ati jinni waama jedheeti hafuura sanneen summii itti godhaa jechuudha. Hafuurri sun summeessuun illee akka wanti tokko hin milkoofne godha. Maaliif waliin bu'iinsi kun rakkoo akkasiillee uumaa jechuudha. Akka namni akka giluu qara walitti maxxanee jiraatu suni hafuurri isa waliin maxxansee waliin jiraachisu sun akka diqqaatu godhaa jechuudha. Kabiraa waliin bu'iinsi rakkoon inni qabu akka namni martuu wama diqqoon dallanu mufatu aaru uduu namni homaa hin jenne jedhiseetuma waan bada akka inni dubbatu yoo waan diqqoollee jedhan akka waan wanti sun gatii hin qabne tokko dhiisa waa Oromoo kana maali akkana godha namallee waa argitu itti dallanu itti dheekkamu kanneen fidaa jechuudha. Waliin bu'iinsi maal akka ta'e maaltu walitti akka nama buusu waliin bu'iinsi kun faayidaa isaatiin miidhaa isaa maal akka ta'e argineerra amma immoo waliin bu'iinsa kana akkamitti furata namni ka jedhu laalla jechuudha. Ka duraa akkuma nu martinuu beeknu namni yeroo waliin bu'u wal mo'achuuf deema jechuudha. Kanaafuu wal mo'achuuf yeroo deemu wal dorgomaa jechuudha. Wal dorgommiin kun wal jalaa caqasuu dhabuu irraa jalqaba jechuudha. Amma fakkeenya namni yaada adda addaa qabu akkuma armaan dura namni maaliif waliin bu'aa waan 10 olii kaasee ture. Sanniin keessaa tokko yaada namni kun dubbataaru yoo sii ta'an jiran afaanii qabdee kan kee dubbachuu. Kan kee haasawni kan kee akka moo godhu yaadni kan kee akka moo godhu jecha achumarraa wal dorgomtaa jechuudha. Haga namni sun si jalaa laafuuf yookiin ammoo dhuga siin jedhuuf waawwee akka inni si haga inni siin jedhuuf hin dorgomtaa jechuudha. Dorgomteeti yoo yaadni kan kee moo ati akka nama jabaa tokkotti yaadni kan kee mishaa tokkotti si dhagameeti si tolaa jechuudha. Yeroo gara
qawweetitti illee yeroo gaafa kenna mootummaa Habashaa kana namni gariin yoo karaa nagaatiin gaafannee akkana jennee yoo somnee maal jennee jedhee akkasitti yaaduu hin mala. Garuu muuxannoo waggaa 140 wanti inni mul'ise warri kunniin qawween dhufeera qawween nurra taa'eeti qabeenya keenya kana fudhatee jiraachuu waan ta'eef jecha galiin isaanii ati waan feete goote waan feete jette itti tolte shelatte qeesaanitti galte faanshatte lolteeni baatteeni ijuma tokkoon si ilaalan. Kanaaf Oromoon ummata kanaa wal dorgomnee mooyuu qabna. Karaa ittiin moonu tokko akka isaan daldaluu hin dandeenye akka isaan hojjechuu hin dandeenye dhooggina jedhaniiti gabaa dhoogguu ta'ee akka wanti adda addaa hojjetamne dhoogguu ta'ee makiinaan karaa akka lufne dhoogguu ta'ee akkasitti akka humna isaan namarra qabatan kana gad diqqeessu. Karaa biraatiin ammoo waraana leenjisanii waraanaan loluu. Kanaan mootummaan Habashaa kun dadhabee amma waan amma silaa Oromoo gammachiisa jedhani dubbachuu jiranii jechuudha. So kanaafuu wal dorgommiin karaa furmaata itti furatan keessaa tokko jechuudha. Karaan biraa Oromoon yeroo dheeraaf rakkoo namaa dura furaa rakkoo ofii gara duubaa godhaa tureera. Ammallee argitan hiriiruma amma deeman irratti illee namoota biraa utuu ittisani tawfiitii warra wareegamutu jira jechuudha. Accommodating yaama sun hajaa namaa dura godhu hajaa tantee lammaffaa gooteeti hajaa namaa dura godhu kuni ati waa dhabdeeti namni kun akka waa argatu godhaa jechuudha. Ka sadaffaa hajaa kan keetiif hajaa nama biraallee guutu waan amma collaborative jechuudha. Atillee tanteellee haa taatu tiyyallee haa taatu tanteellee akka milkooftu akkana goona tiyyallee akka milkooftu akkana goona waan amma win-win situation jedhan jechuudha. Nulachuu mooyu wal dorgomuu nuti hin taane hajaan teenya lamaan guutamuun wadhabbii tana balleessina yookaan xiqqeessina. Kun duraanuu rakkoon tun akka yookaan wadhabbiin tun akka hin dhalanne mala adda addaa dhoofteeti ofirraa ittisu. So avoiding jechuudha. Conflict avoidance. Kabiraa waan amma compromise jedhantu jira. Atillee tana dhiisi anillee tana dhiisa. Akka amma namni garii warra saboota biraa waliin itti yaalaaru kana jechuudha. Nullee waa akkanaan dhiifna isinlee waa akkana dhiisa biyya waliin qabaannaa jedhaniiti yaalan jechuudha. Warri ammoo dideetu cinaa kompiitii yoo dandeetteen ammoo itinarraa fudhadhu malee homaa hulee tanaa gadi socho'uu kana mul'isa warri waggaa 140. Oromoon ammoo nagaa waan jaalatuuf yeroo baay'ee tana nuun dhiifna isinlee tana dhiisaa waliin jiraanna. Tana ammoo dhiifnee hin dandeenyu jedhee uma dubbata jechuudha. Yeroo garii wadhabbii akkitti furatani hin bulfatan. Wadhabbiin sun hin badu. Akka Oromoo keessatti dubbiin haa bultu maaliif guyyaa san wadhabbii san furuuf oo deemu wadhabbii biraa waan dabaluu danda'aniif jecha haa bultuu jedhan. Yeroo bultu waan adda addaati ta'a. Takaffaa hafuura waa isii bokosseeru kana isii keessaa baasaa jechuudha. Rakkoo san wadhabbii san hafuura san keessaa baasa. Hafuura san keessaa baasee namni martuu yaaduuf akka hiree argatu godhaa jechuudha. Kabiraa akki mallin wadhabbii irraa diqqeessaniin yookiin ammoo irraa balleessaniin tokko dirqisiisu. Waa akkana godhiyanii yookiin ammoo seeratti baasanii amma biyya faranjii kanatti waa akkana kun diraavellaas bakiina waan makiinaatti ooftu kan harkaafasi fuudhan. Waan adda addaa sirraa yoo fuudhani ati wanti sun akka sirraan fuudhamneef jecha akka qara deemteeti waan adda addaa balleessitu yookaan ammoo wadhabbii adda addaati uumtu sani akka atiin goone sirraa ittisanii jechuudha. Kun ammoo waan amma namni haganaa jedhee diddaa tokko argitanii majority rule waan jedhan kana. Ati dhugaallee qabaatteeti namni ati waliin jirtu sunniin baay'ee waan wayii irratti yoo walii gale dirqeematti dhugaan tantee badde yeroo garii. Wadhabbii akkasitti warri furatullee jira hin bulti malee hin baddu sun. Haga namni kun illee nama akka isaa horatuuf dubbii sun teetti malee namni baay'ee ta'eef rakkoon hin furatu. Garuu yeroo fi furmaata hin ta'aa jechuudha. Kun ammoo yeroo garii waan amma confrontation ija keessa walitti deemteeti waan tokko godhu. Rakkoon sun akka furamtu atakkana atakkasi maali wal arrabsuu haa ta'u. Qawwee wal dhawuu haa ta'u. Wal dorgommii kubbaa haa ta'u kamaalii haa ta'u
walitti wanna jetteeti rakkoon sun gara tokkotti akka ciiftu. Maaliif waldhabbii tokko wanti fidu eentu akka caalu waan hin beekamneef. Abbaan caalu yoo beekame wanti sun hin furamaa jechuudha. Kan mo'ate gubbaa ta'eet kan mo'atame jala ta'a jechuudha. Kun ammoo waan amma integreeshin jaantu jira. Integreshiniin kun akka amma namni garii yaalu jechuudha. Oromoo kanatti yoo ilaaltan waan adda addaa kanneen akka inni wal fudhatee waliin jiraatu yoo goone hoo hojja gooneeti kaayuu irra yoo akka inni wal fudhatu goone hoo. Fakkeenyaaf namni martuu funaa bulchuu biyya takka ammoo tanu martinuu wal gargaarree waliin bulchuun yoo goone hoo. Integreshiniin kun kan dhalatu yoo warri martuu fedhii akkasii qabaate. Haga warri marti fedhii akkasii hin qabaannetti wanti sun hin dhalatu jechuudha. Maaliif yoo amma biyyiti 8 jiraatte biyyiti 8 walitti dhuftee biyya tokko biraa gubbaarra ijaarachuu barbaadde biyyi takka illee yoo keessaa hafte biyya guutuu hin ta'u jechuudha. Biyya tokkitti isa irraa baaftu malee. Kanaaf biyya 8 gaafataa jechuudha integreshiniin. Yeroo garii yoo warri 8 sun wal dhagayan ammoo furmaatan ta'a jechuudha. Waldhabbiin furmaatan ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf waldhabbiin amma naannawa gaafa Afrikaa kun yoo namni bartuu wal dhagayeef biyya tokko guutuullee ta'uu hin danda'a. Keenyaallee, Somaaleellee, Maaliillee dabalatee biyya tokko wanti inni ta'uu hin dandeenyeef hin jiru. Yoo ammoo hajaa nama tokko warra tokko yookiin ammoo hajaa warra lamaa callaa ka ittisan taate warri kuuwwani haguma humna argatuuf eegaa jechuudha. Gaafa humna argate inni waan san fudhatee taa'ee hin danda'u. Yeroo humna hin qabne kanallee uma yaada, uma xixxiixaa, uma waa morma bahee akka waan tokko hin goone jechuudha. Akkuma amma waggaa 3 kana argitan Oromoon bahee lakki kanaa olii fudhadhee hin danda'u. Kanaa gad gaddeemee hin danda'u. Already du'a wayyaa kanarra du'a wayyaa jedheeti rakkoo kana lubbuun jijjiiruutti deemee jechuudha. Warri mootummaan Itoophiyaa wanti inni gurguru soda. Waan biraa waan gurguru hin qabu. Yoo ati sodaanne waan gurguru hin qabu. Qawween illee wanti inni godhu, tikaan illee wanti inni godhu, horiin illee wanti inni godhu sanuma jechuudha. Sodaa si gurgura. Sodaan kun qawwee lubbuu si keessaa baasaa. Yoo ati amma lubbuu tantee bahuu hin sodaanne qawwee uummata akka isaan godhu jechuudha mootummaa kana. Tikni ammoo afaaniin sodaachisu si hidhaa akkana si godhaa maali si godhaa akkana maali waa mala jechuudha. Hidhaallee akka hin sodaanne taate tumaallee uummata hin sodaanne taate waan akka illee guuranii Oromoo fakkana dhaabbataa lamaa dhaabbataa illee kanallee waan hin sodaanne taate uummata hin godha. Kun ammoo diinagdee. Diinagdee illee hujii si ari'aa akkana si godhaa jedhee mootummaan kun sodaachisuun mala. Ati ammoo lakkee homaayyuu miti waati jette wanti inni takka ittiin godhuu danda'u hin jiru jechuudha. Kanaaf waldhabbiin waan gaariillee waa hamallee yookiin ammoo waan gaariillee fida waa hamaallee fida. Waldhabbiin kun akkaataa itti furatantu jira. Akkaataa itti furatan kun waa hedduurra hidhaa qaba, qabeenyarra hidhaa qaba, beekumsarra hidhaa qaba, haalarra hidhaa qaba, namatti waldhabaattuu wali hidhaa qaba, meeshaati qabdurra hidhaa qaba. Kanaaf ummanni keenya wanti inni keessa jiru waldhabbii. Waldhabbii kana kamiin yoo fayyadame furataa jechuudha. Yoo wal dorgome moo yoo hajaa namaa firrisiisee akkomodeetii godhe moo yoo tiyyallee haa eekkamtu tanteellee haa eekkamtu jedhee akkasii itti deeme moo yoo siri maal akka akkana ajjeefne ta'a akkana hiine ta'a maali ta'a jedhee rakkuma kanaa yoo dheesse moo yoo maal godhe rakkoo Oromoo kun kan furamuu danda'u. Kanaaf mee itti yaada ka maatii ta'uu danda'a, ka biyyaa ta'uu danda'a, ka hawaasaa danda'u, ka amantii ta'uu danda'a, ka kubbaa ta'uu danda'a, ka fedhe haa ta'u walitti bu'iinsini rakkoolee uume furmaatallee uumuu waan danda'u jecha bakka jirtanitti walitti bu'iinsi maal akka ta'e eessaa akka burqu akkamitti akka rakkoo walitti bu'iinsa sana akka furataattan irra deddeebaati laalaa isiniin jedha. Hadhaaf torbaan lamaa fi waa'ee walitti bu'iinsaa akka isinii dhiyeesse asumarra raawwata. Yeroo gaarii fayyaa ta'a. Hanga yoonaatti kan caqasaa turtan reediyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaan isinii darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan nu waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya Sambataan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.